Waaqayyo isiniif haa ta'u jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii furtuu miidiyaa foor akkam jirtu nagaa keessaniin nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaan dhuftanii anaa dhufu jedheen jira bakkuma jirtanitti nageenyi keessan dachaa baay'eetu maatiin keessan wanta hojjettan hunduu nagaa isiniif haa ta'u jecha gaarras dhufeen jira viidiyoon gadda hojjedhe irratti waa'ee ATM Saawud Arabiyaa seera mootummaa Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa gidduutti sirna hojjetaa fi hojjechiisaa gidduutti ba'e sanarratti faayidaan asii qabu wal wajjin laallee turre. Har'a immoo viidiyoo isa dhumaa hamma naa danda'ametti isa daqiiqaa gabaabsee miidhaan isaa immoo gara biyyaatti maalidha isa jedhu wal wajjiniin ilaalla jechuudha. Innis maalidha yoo jennee gara biyyaatti miidhaan isaa maali isa jedhu wal wajjiniin ilaalla. Isa dura garuu namoonni mana kanaaf haaraa taatan maatii ta'a sabiskiraayib godha. Akkanuma kan turtan immoo koomentii yaada keessan nuuf kaa'a. Akkuma kanallee laayik sheer godha namoota biraan akka ga'u taasisaa jechuudha. Waan kana gootaniif eebbifamaa tolee kallachumaan gara dhimmichaatti darbina. Innis maalidha faayidaa isaa ilaallee jirraa gaa fakkeenyaaf birriin hojjettanii ji'a ji'aan namoonni birrii kaffaluu humna dhaban jedhee yaadu beekaadhuma yoo ta'e malee isa kanaatiif wanti miiseejiin dhufee isaa yaadachiisu akka jiru birriin keessan seeraan ji'aan akka isinii galudha. Akkaataan isaas akka salphaa ta'ee viidiyoo isaa kutaa tokkoffaa isaa koomentii jalqabaarra isiniif kaa'a namoota haaraa taatanii fi tolee isarraa ilaaluu dandeessu. Akkuma kana immoo namoonni miidhaan isaa maal isa jedhu moo wajjiniin ilaalla. Akkuma inni gadda dubbadhe viidiyoo jalqabaa irratti gaafa ATM kana baasanii nama tokko qofaanidha kan achirratti guutamu. Nama tokko qofadha kan guutamu. Abbaa ta'uu danda'a, abbaa manaa, obboleessa ta'uu danda'a, obboleettii, fira ta'uu danda'a. Nama tokko qofa, maqaa nama tokko qofadha. Gara baankii kana dhaxxanii yeroo kafiilli keessan maqaa kafiila keessantu isiniif dabarsaa. Dhaxxanii birrii kana ATM kana maashina keessa gashitanii dabarsuudhaaf wantoota barreeffama barbaachisu yeroo tuttuqxaniitti diingata maqaa abbaa manaa keessanii guuttanii isin gara obboleessa keessaniif erguu barbaadda yoo ta'e in ta'u maqaa isaa tokko qofa kan iddoo sana jiru waan ta'eef jechuudha. So amma gara miidhaan isaa maal isa jedhu egaa walii wajjin ilaallaa. Akkuma beekamu lafa kanarratti waaqayyo irraan kan hafe namni gadduu fi kan hin jirre ijoollee biyya arabaa hojjetanidha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaani yeroon kana jedhu maatiin gaarii ta'anii ilmoo isaaniif yaadan abbaan manaa gaarii ta'ee haadha manaa isaatiif dadhabbii haadha manaa isaatiif yaadu jira. Akkuma kana immoo obboleessi obboleettii isaatiif sirriitti gaddee dafqashii ol kaa'uuf jira. Akkuma kana immoo kan balleessan jiru jechuudha. Kanaaf egaa maalidha miidhaan isaa yeroon kana jedhu yeroo viidiyoo darbe irratti baafachuu dandeessu. ATM irratti gaafa kafiilli keessan isinii dabarsu isin immoo kaashiitti baafachuu dandeessu rakkoo hin qabuudhaan naan jedhaniiru naan jechuudha gaafadheen ture. So gaafa maqaa kana irratti guutamee achiin ergamu namni isin guuttan kun hammam amanamaadha. Hammam dafqa keessaniif yaada. Isa kana gaa miidhaansaa rakkoon keenya ijoolleen baay'ee hojjetanii harka duwwaa kan hafanii isa kanadha. Wanti kun dhufuunsaa gaariidha. Akkuma gadda dubbanne ilaallee asitti wantoota asitti ta'uuf gaariidha. So garuu gara biyyaa irratti immoo akkaawuntii kee irratti galuu hin danda'u waan ta'eef namni asitti ergite sun ganaa baankii dhaqee koodii sanaan baasee amanamummaadhaan akkaawuntii kee irratti sii gashaa hojii hojjetamu sii hojjechiisa isa kanadhaati amma guuttachuu kan qabdu nama kanatti amantu guuttachuu kan qabdu jechuudha. So yeroo ammaa kana gaa waaqayyoon alatti amanamaan afaan guuttatanii dubbachuun hin ulfaata. Sagalee waaqayyoos nama jaaladhodha malee amani kan jedhu hin jiru. Iddoo baay'eetti caaffata macaafa qulqulluu keessatti nama jaaladhu jedha malee amani kan jedhu caafamee hin jiru. Yeroo baay'een keenya seera wangeelaan ala deemneetu miidhamna. Ana baluukoo akkanatti nan amana isheennaaf amanamti inni naaf amanama jenna. Garuu sagaleen waaqayyoo inni hafuura qulqulluudhaan barreeffameyyuu nama jaaladhu malee hin amanin jedha. Amani kan jedhu ani hin argine Kiristoos Yesuus ilma waaqayyootti amani malee nama amani kan jedhu hin argine. So kanaaf maal jechuu barbaadeeni
isanan amanaa ishiinan amanaa jechuun baay'ee ulfaata. Bara kana birriin kun baay'ee dhaloota baay'ee jireenya afuuraa keessaa deebisaa jira. Waan baay'eedhaan dhaloonni miidhamaa jiru sababii birrii kanaatti jechuudha. Egaa dhugaama jirtu walitti himnaa isa jedhamuuf yaada kana kan hin kaase. Kanaaf egaa Waaqayyoo isinaa gargaaru namoonni namarratti egaa akkaataa kanaatiin galu hammam namni kun amanamee fuudhee akkaawuntii keessan irratti isinii gasha. Dadhabbiin dhaloota biyya hambaa kuni Waaqayyo tokkicha duratti yoo mul'ate malee eenyumtu kan hubatuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa kanadha miidhaansaa isa kanadha natti kan mul'ate. Namni maqaansaa guutame kun yookaan obboleettiin tokko gaafa gara biyya kanaatti imaltu waggaa 2 hojjedha dheebbaa namni hunduu ishee guyyaa 45 sanallee irratti dabalamtu waggaa 2 guyyaa 45 miti kontiraanni jechuudha. Isumallee xumuruudhaaf jechuudha gaafa jalqaba dhufamu akkam akka herreegnu guyyaan manaa tafeedha. Garuu otoo hin beekamiin immoo waggoonni danuun lakkaa'amanii umuriin keenyas akkuma kana deema jechuudha. Kanaaf amma immoo seerichuu tolee miindaa yookaan miindaatu asiif achi jalaa ta'ee asitti rakkoo ta'eetu mana jijjiiruudhaan maal ta'uudhaan asiif achi ta'ama. Amma immoo miindaan kun kallachaan erga galee egaa miidhaansaa biyyattiidhaan amma sodaan kun guddaa jechuudha. Namoonni biyyatti keessa teessanii viidiyoon kun sin qaqqabu. Namoonni carraan kun sin qaqqabee obboleettii kee ta'uu dandeessi, abbaa manaa ta'uu dandeessa, obboleettii ta'uu dandeessa, haadha abbaa ta'uu dandeessa, also fira biraas ta'uu dandeessa. Kun akka imaanaattidha kan sinitti kennamu. Dafqi ijoollee biyya hambaa kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf egaa namni sin guuttan kun amanamummaadhaan baasee akkaawuntii keessan irratti lafa hojiitti hojjechiisuu yookaan mana ijaaruu ta'a. Wantoota garaagaraa irratti isiniif bobbaasu adda baasaatii baafadhaa guuttadhaa yeroo guuttan jechuudha. Maaliif yeroo tokko kaadhimaa qabatanii dhufanii kaadhimaa sana irratti erganii kaadhimaan sun yoo isaan aarse yoo isaan jalaa balleesse obboleessa koo irratti hin ergadhatte aariidhaan miira aariidhaan gaafa dhaqxee erguudhaaf jettu birriin sun garuma sana dhaqa jechuudha. Garuu gara kaashiitti immoo gaafa baafattu egaa murtoo yookaan immoo wantoota tokko irratti xiyyeeffatamuun hin danda'ama. Kanaaf iyyuu miidhaansaa isa kanadha. Kanaaf adaraa ammas taanaan namoonni biyya keessa teessanii dubartoota biyya hambaa hojjetan dafqanii isinitti erganii kana naaf godhaa sana naaf godhaa jedhanii gaafa ergan jalaatti oliin gadee gootan kan kiristaana taatan Waaqayyoon sodaadha. Kan immoo musliima taatan Rabbiin sodaadha. Akka amantii keessanitti waan itti amantanitti sodaadhaati dhiisaanii jechuudha. Amanamummaadhaan kaa'aa fi egaa sodaannii fi miidhaanni kanadha jechuudha. Yoo isin birrii sana ergitanii yoo isin jalaa balleesse miidhaansaa isa kanadha. Sodaan jechuudha naan kanatti dhaga'ame kanadha rakkoon guddaan. Asiiti faayidaansaa wantoota eengadda kaasne ta'e. Garuu immoo biyya irratti amma sodaan guddaa isa kanadha. Waaqayyo garuu nama foormii kanarratti guutamee birriin kun gara isaatti galu lapheesaa Waaqayyo waaqayyeessu lapheeshi Waaqayyo waaqayyeessu sodaan Waaqayyo laphee isaanii keessaa buufatu jechuudha malee wanti jedhamu hin jiru. Kanadha daawwattoota Furtuu Miidiyaa 4 kabajamtoota koo yaanni ani isiniif oduu barbaade gaasa kanadha. Kanaafiyyuu jabaadhaa namoonni baasisuudhaaf jettan sodaa tokko malee baafadhaa rakkoo tokko hin qabu. Garuu miidhaansaa immoo isa kana achitti yoo namni isin guuttan sun amanamummaadhaan baasee iddoo isin barbaaddanitti isiniin kennu ta'ee miidhaansaa isa kanadha. Fakkeenyaaf amma obboleessa guuttanii harmee keetiif birrii hammati barbaadda yoo si baasee si kennu baate birricha harkasaa jira waan ta'eef walitti bu'uun jira waan meeqatu jira. Isa kana yeroo ergitanillee waraqata keessan kaawwadhaa sirriitti jechuudha. Sirriitti kaawwadhaa piriinti godhanii isinii kennu isaaniiyyuu waraqata ittiin gashitan kaawwadhaa jechuudha. Waraqanni faayidaa guddaa qaba. Bilbila siimii irratti illee koodiin sun isiniif dhufa gaafa birriin sandii ta'e jechuudha.
isin immoo waraqata naa kenni jedhaan jechuudha. Achi baankii masanaati jiru hojjettoonni waraqata naa kenni darrasanyeedhu jettaanii tokkoffaa iddoo maashina ATM'ti darrasanyiin sun siif ba'a. Akkuma kanarree immoo koodiin kan ittiin galchite suni sii dhufa jechuudha. Akkaataa kanatti sii kennu waraqataati. Waraqata sana seera qabeessaanii ol kaawwadhu si fayyada iddootti si fayyadu qaba. Boodallee yoo rakkoon birriin kee akkaati barbaadde sanatti gara biyyaa ga'ee sii taa'u baate jechuudha. Akkuma kanas immoo foormulaan isaa yeroo birrii baasan yeroo birrii sana gashanii waraqanni isiniif kennama. Waraqata sana maal gootu yoo bilbila keessan irratti appilikeeshinii biraa gadi buustanii bilbila keessan biizii gochuudhaa baattan googelii irra galtanii tiraansleetii jettanii yoo barreessitan isiniif dhufaa achirra cuqaastanii yookaan tuqxanii amaariffatti jijjiirrachuu dandeessu. Waraqata sana suura isaatti buttanii seeraan akka barreeffamni hundi mul'atu gootanii oromiffa kan dandeessan oromiffatti ingilifficha immoo kan dandeessan maashaallaadha. Ingiliffa sana dubbistanii foormulaan isaa achirra jira. Akkamitti birrii kee cheekii godhachuu akka dandeessu akkamitti akka baafachuu gara kaashiitti baafachuu dandeessu. Suuqiillee yoo deemte birrii sanarraati akkamitti akka fayyadamtu onlaayinii irraallee yoo mi'a bitatte akkamitti koodii keetiin birrii sanaa fayyadamuu dandeessu hin jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti isa kana foormulaa isaarraa hubattu amma danda'ametti garuu of eeggachuu yaala. Kun hundaa fi sirriitti ifan ta'uu xiqqooshi wantoonni gaaffii namatti ta'uu danda'a. Haala akkaataa nuti guddina amma ijoolleen biyyoota kanaa waggaa 4-5tti kan haadha isaanii koodii beeku taanaan haati makiina keessa teessee suuqii irraatti mucaa waa bituu dandeessi waa fudhachuu dandeessi waggaa 6-7 jechuudha. Nuyi garuu ATMiyyuu ani dhugaa dubbachuuf ergan biyya kana dhufee biyya galeen arge ATMiin biyyatti hojii kan eegalee jechuudha. Dhugaan jirtu kanuma. Kanaaf isa kanarratti xiqqoo ishii nutti nu dhibuu danda'a. Isa kana baruun barbaachisaadha isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Jaalattanii feetanii waan hordoftaniif hanga dhumaatti guddaa eebbifamaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti waaqayyo isin wajjin haa ta'u waan hojjettan barakaa isiniif haa qabaatu fayyaan keessan guutuu haa ta'u. Dhaloonni biyya ambaa keessa jirtan nagaan akka baatan qaama keessan guutuu fayyaa keessan guutuu maatii keessan wajjin waaqayyo wal isin haa argisiisu. Akkuma kana biyya keessa teessanii kan nu hordoftan immoo lafa jirtanitti nagaan keessan guutuu haa ta'u. Dhaloota waliif yaadu waliif hubatu nagaa waliif kennu biyya isaa jaallatee biyya isaatiif nagaa araara waaqayyoo kadhatu nu haa taasisu. Addunyaa maraaf nagaa waaqayyoo haa baay'atu. Beektotaaf gurguddootaa fi hubannaaf ogummaan haa kennamuu fi biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Waan hojjennu hundatti milkaa'ina waaqayyoo nuuf haa taasisu. Waan kamirraayyuu immoo amma nuu danda'ametti of eeggannee karaa gaariirraa akka deemnu waaqayyo ammas nu haa gargaaru. Isiniin jechuun jaalladhaa lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo ammas isin wajjiniin haa ta'u. Viidiyoo biraan deebinee hanga walitti deebinutti wal arginutti nagaan naaf tura. Ani obboleettii keessan Nuufurtuu Miidiyaa 4dha. Nageenya waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u nagaan tura.